kan wareegamane dooda wangeela isaafi kan koo jechuu dhiisuun jiraatan gooftaafi daara nyaata rakkoo tasumaan jenne wangeela barsiisuuf bu'aa kan yaanne. Ayyaana kana dabarsuudhaaf gara mana maatii abbaa keenyaa luba Phexros Tasfaayitti argamneetu jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkuma beekamu egaa wangeelis kan dubbatu waan gaarii hojjechuun ofumaafidha. Waan gaarii akka hojjennu macaafni keenya nutti dubbata waan ta'eef yeroo darbee jechuudha abbaan keenya sababa hin beekamneen boqotanii turan jechuudha. Maatii isaanii immoo gargaarsa isaan barbaachisa. Maatii kanaaf gargaarsa wanta barbaachisuuf jechuudha isaanin gaafachuu yookiin isaanin jajjabeessuudhaaf ayyaana kana isaan biratti dabarsuudhaaf guyyaa har'aa kana kan isitti argamnee jirru waan ta'eef iyyuu sagantaa qopheeffannee qabna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jecha jalqaba irratti sagantaa kadhannaadhaan eegallee turre kadhannaadhaan xumurreerra waan ta'eef amma immoo sagantaa barnoota xiqqoo fi gorsa nu barbaachisa waan ta'eef gorsa kana barumsa kana kan nuuf laatani abbaa keenya gidduu keenyatti kan argaman luba Ayyalee Sintaayoo ta'u waan ta'eef kallattiidhumaan gara isaaniitti darbina jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Du'aa fi ka'umsi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo jiraates yoo du'ellee jiraataa ta'a. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo miseensi waldaa keenyaa waldaa Hafuuraa Xoofoo fi Deemsaa Qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko biyya alaattis biyya keessaattis argamtan akkasumas iddoo kanatti kan argamtan hundumti keessan haadha keenyaa aadde Buzunesh akkasumas miseensa koree waldaa keenyaa barsiisaa Dajanee Gurmeessaa Buleetti keenya Loomii Tasfaayee walitti Sillaasee fi hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana egaa fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee kan argamnu kutaa godina Kibba Lixaa Shawaa magaalaa Sabbataatti kan argamnu. Guyyaa har'aa kana kaayyoon walitti qabamuu keenya akkuma barsiisaan keenya jedhanii guyyaa har'aa kana kan argamnu mana abbaa keenyaa luba Phexrositti kaniti argamnu. Maaliif gara kan akka dhufne hunda dursa kan dursu dubbii sagalee Waaqayyoodha. Jecha dubbii sagalee Waaqayyoo erga waliitiin laalle erga waliitiin baranneetiin booda gara sagantaa itti aanutti waliitiin deemnaa. Gooftaan keenya hunduma keenya duukaa ta'u. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 11:25 irratti akkas jedha. Du'aa ka'umsii fi jireenyi anadha. Du'aa ka'umsii fi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo jiraate yoo du'ellee inni jiraataa ta'a. Kan natti amanus inni immoo jiraataadha jechuudhaan dubbatee jira. Egaa akkuma beekamu qulqullichi Yohaannis isa kana du'aa ka'umsi Waaqayyoodha. Du'aa kana kaasuu danda'u jireenyas kan ta'uu danda'u isa kanadha. Yeroo tokko mandara Biitaaniyaati Alaazaar namni jedhamu namni Waaqayyoon jaalatu namni obbolaansaa jaalatan boqotanii turanii jedha. Akkuma beekamu egaa namoonni kallattii garaa garaatiin gara Waaqayyootti ni deemu. Kallattii garaa garaatiin namoonni ni boqotu. Kana gaafa jennu wantoonni biyya lafaa irratti jiran sababa ta'uu danda'u malee ajjeesuus jiraachisuus
kan danda'u du'aa kaasuus kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Isa kanaaf maal jedha qulqullichi Yohaannis du'aa fi ka'umsi jireenyi anadha jedha. Kan natti amanu yoo jiraate yoo du'e illee inni jiraataa ta'a jedha. Jecha kana jechuun maal jechuudha? Du'a jechuun maal jechuudha? Namoonni biyya lafaa keessa gaafa jiraatan umuriin isaanii ga'ee Waaqayyo gaafa isaan waamu ni boqotu. Inni kun du'a miti kan jedhamu boqonnaadha. Du'a gosa lamatu jira. Duuni inni foonii eenyumaaf isaafuu miti. Duuni inni foonii eenyumaaf isaafuu miti. Addaamiin gaafa uumamu Waaqayyoon maal jedhee ni jira? Addaam ati biyyoodha gara biyyootti deebitaa jedhee Waaqayyoon itti himee jira. Kana jechuun foon kan uffate hundumaa fooniin ni du'aadha. Foon kan uffate hundumaa ammoo lubbuun jiraachuu yoo fedhe biyya irraa lafaa irratti gaarummaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Isa kanaatiif egaa nuti yeroo baay'ee warra du'aniif warra boqotaniif kan nuti dhiphannu carraa keenya garuu hin beeknu. Waaqayyoon garuu du'aa ka'umsadha. Yeroo sana seenaa Alaazaariin gaafa ilaallu Maariyaamii fi Maartaan mandara Biitaaniyaa keessatti Waaqayyoon nama jaalatu. Akkuma sila sanitti Alaazaar nama jedhamu boqotee ture jedha. Yeroo kana gadda baay'ee laphee namaa cabsu maatii kana kan qaqqabee jiru baay'ee gaddanii jiru. Yeroo kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mandara kana keessa darbuu isaatiin gaafa dhaga'an ijoolleen yookiin immoo obbolaansaa kun fiiganii gara gooftaa keenyaatti dhufanii jedha. Gooftaan keenya mandara sana biyya kana sana keessa darbuu isaa waan dhaga'aniif gara isaatti dhufanii keessumaa Maartaan obboleessi ishii Alaazaar namni isheen jaalattu nama Waaqayyo jaalatu akka boqote kan isheen itti himtee jirtu. Yeroo kanatti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kan dubbatanii jira. Egaa akkuma beekamu bakka awwaalaa akka itti agarsiisaniidhaaf wal qabatanii gara awwaalaa sana deemanii jira. Yeroo kana gooftaan keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos Alaazaariin kaasuu gaafa deemutti maatiin isaa maal jedhaniini yaa gooftaa ittiin dhiyaatiin erga du'ee guyyaa 4 tureera jechuudhaan dubbatanii jira. Yeroo kana gooftaan keenya isaan keessa isaanii kan jiru akka seera warra Ayihudootaatti namni erga awwaalamiin booda dhagaa guddaa irra kaa'aniitu lafa awwaalaa sanaatti deemu. Firri rakkachaa kan ture awwaala kanarraa dhagaa kana eenyu kaasa kan jirudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Alaazaariin waamee du'a keessaa erga kaaseen booda maal jedheeni du'aa ka'umsi fi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo jiraate illee inni jiraataa ta'a jechuudhaan yoo du'e illee jiraataa jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Asirratti maal agarraa fooniin du'uun hunduma keenyaaf minaalbaat haalli ittiin waamamne sun walaagitu malee eenyumti keenya gara sana deemna. Akkuma kana qulqullichi Daawit waa jedheera mootota isa tokkoffaa boqonnaa 14:20 irratti maal jedhee yeroo mucaansaa jalaa boqotetti yeroo mucaansaa jalaa du'etti maalidha kan inni jedhee jiru anatu gara mucaa koo deema malee mucaan koo gara koo hin dhufu jechuudhaan kaa'ee jira. Deemsi keenya abbaan keenya nu gidduudhaa boqotanii jiru. Sanas haa ta'u karaa kamiyyuu haa ta'u Waaqayyoon isaan barbaadee gara Waaqayyootti deemanii jiru. Namni sababa ta'uu danda'a. Namni foon namaa ajjeesuu danda'a. Namni foon namaa miidhuu danda'a. Waaqayyo garuu foonis lubbuus kan ajjeesuu danda'u isa sodaadha. Akkuma jedhe qulqullichi Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 10:23 irratti maal jedha seetanii egaa foon warra ajjeesuu hin sodaatinaa. Warra foonis lubbuus ajjeesuu kan danda'u si'ool keessa jiraachisuu kan danda'u Waaqayyo qofaa sodaadhaadha kan jedhe. Kana jechuun namni fooniin boqote lubbuunsaa jiraata ta'uusaati. Namni fooniin boqote lubbuunsaa kan jiraate ta'uusaa kan nu hubachiisu jechaadha. Kanaaf egaa akkuma beekamu namni fooniin du'uun yookiin immoo boqochuun waan hafu miti. Kun boqonnaadha kan jedhamu du'a miti. Duun isa kana miti. Du'a jechuun otoo Waaqayyoon hin amaniin, otoo mana Waaqayyoo hin beekin, otoo mana isaa tajaajilanii wareegamuun yookiin immoo wareegamuun kun du'a miti boqonnaadha. Boqonnaarra darbee boqonnaa bara baraati. Inni biraan akkuma Alaazaar fa'aa akkuma qulqulloota warra kaanii guyyaa dhufaatii Waaqayyootti abbaan keenya isaan walitti ni ka'u. Abdiin guddaan jiru jireenya foonii miti. Kaleessa tajaajila isaan tajaajilaa turan, kaleessa hojii hafuuraa isaan hojjechaa turan fuuldura Waaqayyootti isaaniif ragaadha. Akkuma beekamu namni hinaaffaadhaan kallattii garaagaraatiin waa baay'ee namarratti raawwata. Yeroo tokko macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 irratti Qaayilii fi Abeel kan jedhamu egaa walirratti kaka'uun
wal balleessuun dhiiga wal lolaasuun kan eegale bara kamirraati bara Qaayelii fi Abeel irraa ka'eetu. Akkuma beekamu Qaayel obboleessa isaa Abeel irratti hinaafuudhaan obboleessa isaa gara lagaa fuudhee deemuudhaan dhagaadhaan dha'ee ajjeesee jedha. Ni boqotee jedha laala. Wal ajjeesuun kaleessas jira. Wal irratti kaka'uun kaleessas jira. Kakuu moofaa keessas jira. Bara kanas immoo namoonni baay'een hinaaffaa garaagaraan guutamuudhaan lubbuu namaa miidhuuf deemu. Isaan foon ajjeesan malee lubbuu kan ajjeesu Waaqayyo qofaadha. Lubbuus foonis immoo wal faana murteessuu kan danda'u, isa du'es du'a keessaa baasuu kan danda'u Waaqayyodha. Kanaaf egaa Abeel obboleessa isaa Qaayeliitiin ajjeefamee du'e. Kan isin dhibu seenaa Abeeliin gaafa ilaallu obboleessi isaa Qaayel biyya lafaa irratti jooraa ta'eetu umurii isaa guutuu deemee jedha. Dhumni isaa maal ta'e? Laahim namicha jedhamu nama ija jaamaatiin harka namaatti boqotee du'ee jedha. Namni dhiiga namaa lolaasu, namni waan hin taane raawwatu, dhiigni qulqulluu, dhiigni ijoollee Raaheel yeroo hundumaa ni dubbata. Yeroo hundumaa isa kanaaf ragaa. Inni isa kanaatiif abukaatoodha. Inni guddaan garuu isa kana baruun barbaachisaadha. Duun isa kana miti. Harmee keenya ijoolleenis jiru, isin duuba firoonnis jiru. Duun isa kana miti. Kun du'a miti. Kun waamamuudha. Kun boqochuudha. Addunyaa har'a bara kana keessa inni otoo lubbuu hin jiru yooman boqodha. Otoo Waaqayyoon kanarraati na boqochise jireenya akkasii jiraachuurraati. Rakkoo akkasii kana kee jiraachuurra. Bara jaalalli namaa itti qorre kana kee jiraachuurra. Bakka haati warraa fi haati abbaan warraa jaalala dhaban bara kana kee jiraachuurra. Bara jaalalli biyya